Ajaa'iba kan shiraatiidhuma bareeda ishee amma jedheenima uume rabbiin hundarra caalchisee wantuu jimmaa rabbuutti eebbisee wantuu jimmaa rabbuutti eebbisee ajaa'iba kan shiraatiidhuma bareeda ishee amma jedheenima uume rabbiin hundarra caalchisee wantuu jimmaa rabbuutti eebbisee wantuu jimmaa rabbuutti eebbisee. Ashama akkam jirtu kun qophii keenya dhama weellu torbeedhaan gara keessan qaqqabuudha. Qilleensi kun xiqqoo gara qabbanaa waan deemee fakkaata. Kanaaf shubbisaan jalqabe. Isinis mana keessan teessan immoo shubbisaan na gargaaraa jirtan jedheen yaada. Qophiin keenya dhama weellu torbee kanaas immoo jalqabee jira. Qophicha waliin Ansittiinaa Hajji kan isin waliin turtii godhuta. Qophii keenya torbee kanaatiin eenyuun yaadannaa eenyuun galateeffannaa jechaa jirtan ta'a. Akkuma duubatti argaa jirtan mucaa walloo ilma kamisee Zainuu Mahabub Abduu galateeffannaa. Walloon kamisee yoo ka'u waa baay'eetu ka'a. Bareedina isaanii waliin jireenya hawaasa naannoo sanii yeroo baay'ee hin ka'a. Kanaan alattis immoo naannoo Amaaraa keessatti godina addaa kamisee waan jiraataniif saba isaanii irraa xiqqoo fagaatanii waan jiraataniif yeroo garagaraatti rakkoon garagaraas irra gaha. Har'a Zainuu Mahabub hojiiwwan akkamii hojjetta jedhu waan muraasa daawwannee walitti kan deebinu ta'a. Guyyaa bareedaa waliin qabaadha. Oromoon Walloo Oromoota Baarentuu keessaa isa tokko yoo ta'u kan daangaa Amaaraa fi Affaar gidduu jiraatudha. Yeroo baay'ee waa'een uummata Walloo yoo ka'u dursee bareedina isaaniitu ka'a. Bareedina durba Walloof weellistoonni hedduun weellisaniiru. Kanaan alattis aadaan waliin jireenya hawaasichaas bal'inaan ka'a. Uummanni Walloo amantaan sabaan osoo wal hin qoodin uummata jaalalaan waliin jiraatudha. Waa malee waa'ee uummata Walloo kamisee hin kaasne. Ilma kamiseen biyyaaf gumaachite Zainuu Mahabub Abduu qophii keenya dhama weelluu torbee kanaan galateeffachuu fi yaadachuu waan jaalanneef kaasne. Zainuu Mahabub baadiyyaa kamiseetti dhalate. Ijoollummaa isaatiin gara magaalaa galuudhaan magaalatti barumsa eegale. Achumatti guddate. Eenyu biratti guddate inni jedhu immoo fakkeenya gaarii eenyummaa uummata Walloo waa xiqqoo jalqaba irratti kaaseef ragaadha. Firooma dhiigaa osoo hin qabaatin firooma jaalalaan kan walitti hidhatan biratti guddate Zainuun. Osoo mana barumsaa hin seenin osoo yaadni weellisaa ta'u sammuu isaa keessa hin jiraatiniin dura sirboota uummataa weellisaa ture. Mana barumsaa erga seeneen boodaas Zainuun sirba, diraamaa, sarkasiiwwan, gumiiwwan keessatti hirmaachuun hojjetaa ture. Maatiin Zainuu sirba kan hin dhageeffanne ta'anis ilmi isaanii garuu ijoollummaa irraa kaasee muuziqaaf jaalala addaa qaba ture. Gumii Biruu Tasfaa jedhu hundeessuunis kaffaltii tokko malee jaalaluma aartiif qabaniin hiriyoota isaa waliin hojjetaa turan. Miilineemii irratti yeroo baandiin naannoo Amaaraa hundeeffamu dorgomee darbuudhaan gara magaalaa guddittii naannoo Amaaraa Baahirdaar kamisee gadi lakkisuun imale. Baahirdaar galee hojii hojjetee kaffaltii jalqaba argateen meeshaa manaa guuttadhaa, abaluufaa godha, uffata bitadha osoo hin jedhin sirba isaa jalqabaa akkam jirtaa yaa magaalaa si barbaadaa tuman oolaa kottu dammee yaa jaalalaa kamisee jirtamoo baatee jaalalli kee natti hammaatee sanbatee dhufeen si dhabee ani yaada kee dadhabee halkanii fi guyyaa ani suman yaadaa barbaadeen si dhabee intala bareedaa magaalloo jedhee bareeddittii kamisee barbaacha bahe. Uummata birattis jaalatamummaa guddaa argate keessattuu uummata Walloo biratti. Akkam jirta yaa magaalaa si barbaadaatu manoodha. Akkam jirta yaa magaalaa si barbaadaatu manoodha kottu namee yaa jaalalaa. Sambate du pensi dabe nani adake
Kana qofa osoo hin taane sirba aadaa biraas hojjeteera. Sirbi Zeenuu fi uummata bal'aa sirriitti wal barsiisee garuu Boontuu Jimmaadha. Boontuun Jimmaa waggaa 13 dura hojjetame. Waa'ee sirba kanaa Zeenuun akkas jedha. Yeroo san sirbi Haacaaluu sanyii mootii bahee waan tureef isa laaltee hojjettee namoonni naan jedhan jiru. Ani garuu hiriyyaan koo Girmaa Olaanaa walaloo fi yeedaloo naaf hojjetee yoo ilaalu waanan jaaladheef weellisee jedha. Sirba ajaa'ibaa kan shiraajii dhumaa bareeda ishee ammaal jedheen himaa uumee rabbiin hundarra caalchisee Boontuu Jimmaa rabbuuntuu eebbisee. Sirba kanaan jaalatamuu fi beekamurra darbee Zeenuun bakki dhaloota isaa Jimmaadhaa hanga jedhamutti gahe. Shiraajii dhumaa bareeda ishee ammaal jedheen himaa uumee rabbiin hundarra caalchisee Boontuu Jimmaa rabbuuntu eebbisee Boontuu Jimmaa rabbuuntu eebbisee. Ajaa'iba kan shiraajii dhumaa bareeda ishee ammaal jedheen himaa uumee rabbiin hundarra caalchisee Boontuu Jimmaa rabbuuntu eebbisee Boontuu Jimmaa rabbuuntu eebbisee. Boontuu Jimmaa baangina deemu Boontuu Jimmaa dursee mataa'e Boontuu Jimmaa akkamittiin dhufu Boontuu Jimmaa gurrisa raayee Boontuu Jimmaa galgala duundiite Boontuu Jimmaa irbaata nyaatamee Boontuu Jimmaa yemmuu rafee ciisu Boontuu Jimmaa kottuu yaamarramee. Sirbi aadaa Jimmaa Zeenuun weellise Boontuu Jimmaa qofaa miti. Kan ji'a 11 dura baase birbirsa mootii mukaa yaabuu malee hin muranii gaaddisee abbaa Jifaar sanyii mootii akkamii si arguuf dhufe ani jedhes yaadaan gibeen nu ceesisee ijoollee abbaa Jifaar waliin asham jennee salaamata akka fuunu nu taasise. Birbirsa mootii mukaa yaabuu malee muranii gaaddisee abbaa Jifaar sanyii mootii akkamii si arguun dhufe ani. Birbirsa mootii mukaa yaabuu malee muranii gaaddisee abbaa Jifaar sanyii mootii akkamii si arguun dhufe ani. Si arguun dhufe Jimmaanii burtukaana koo bunaananii si argu. Zeenuun gibeerraa immoo gara Wallaggaatti nuun deema. Kottuu shaggee Wallaggaa naqamtee horroo shaambuu gimbii gubbaan na eegii mandii dhaqee hamman dhufu jedhee yaadaan shaggee Wallaggaa waliin akka gimbii teenye buna dhandhamachaa isa eegnu nu godha. Kottuu shaggee Wallaggaa naqamtee horroo shaambuu gimbii gubbaan na eegii mandii dhaqee manduufu. Kottuu shaggee Wallaggaa naqamtee horroo shaambuu gimbii gubbaan na eegii mandii dhaqee manduufu. Sirba isaa mootii durbaan immoo lixa Oromiyaarraa gara baha Oromiyaan nuun imala. Ijji ishii bareedaa biiftuu ganamaatii
dukkanni ni ifa akkuma jedhuuti suman argee galee ani qalbii dhabee bareedduu kamisee jaalalli na qabee jedhees intala bareedduu qe'eesaa walloo kamisee bareedinna isii ummanni hundi beeku innis ragaa baheef. Sirba aadaa walloo kamisee kan ta'e irratti walaloo fi yadaloo muraasa dabaluunis ammayyeessee sandalee magaalaa waattu wajjin oollaa baateerraan gimmisee kamiseerraan roobee waan qabu gammachuu namni qalbii cabee waallalee hidhaa malee hafee deebi'ee waallaluu yoom barana hafee jedhees sirba isaa albeeniin ummataaf gumaacheera. Sandalee magaalaa wattu wajjin oollaa sandalee magaalaa wattu wajjin oollaa. Zeenuun qe'eesaa walloo kamiseerraa nuun bahee immoo gara giddu gala Oromiyaatti nu fidee abaaboo birraa keelloon ana urgooftittiin ijoolleen shawaa abaaboo birraa keelloon ansirraa hin garagalu barana nuun jedha. Sirboonni Zeenuu qeenxeen hedduudha. Jaalalli waa hunda caalaa ilaalcha jedhu qabaachuu kan dubbatu Zeenuun sirboota waa'ee jaalalaa hedduu ibsan hojjeteera. Yerootti bultiin ijaaraman milkii dhabanii diigaman kanatti sirba isaa ariifanneeti jedhuun kan seenaa dhugaa hiriyyaasaa argee walaloo barreesseen akkas nuun jedha. Garaan kee kan biraa baga yaadee maal qaba sirraa erga dubbiin baddee urga deemuuf kaatee cufee karaa humnaan sin hambisu fedhii keetirraa naafis rabbi jiraa jedha sirba isaa ariifanneetiin. Osoo wal hin beekin bultii ijaaruuf fiiguun gatii akka nama kaffalchiisuu fi fageessanii yaaduu dhabuun imala dheeraa akka nama hin deemsisne walaloo fi yadaloo walitti dabaalee sagalee isaa kilooleessanii weelluu ariifanneetiin daqiiqaa muraasa keessatti nuuf ibsa. Malanka basirraa dubbiin baddee urga deemuuf kaatee cufee karaa humnaan sin hambisuuf fedhii keetirraa naafis rabbi jiraa naafis rabbi jiraa naafis rabbi jiraa naafis rabbi jiraa gaaraan kee kan biraa baga yaadee malanka basirraa dubbiin baddee urga deemuuf kaatee cufee karaa humnaan sin hambisuuf fedhii keetirraa naafis rabbi jiraa naafis rabbi jiraa naafis rabbi jiraa naafis rabbi jiraa. Si eebbisaniiru abbaa fi haati kee kanaaf garaa laafaa ijaan kan siin arge jedhees intala jaalatu faarsa. Zeenuun aadaa uummata isaa keessattuu ummata walloo guddisuuf akka carraaqu yeroo baay'ee ni dubbata. Kanaaf immoo hojiiwwan isaas ragaadha. Muuziqaan ala hojii biraa hin beekus hin danda'us kan jedhu Zeenuun waan jalqabe tokko hanga xumuraatti hin dhiisu ni xiiqeffadhaas jedha. Fiilmii ilaaluun walaloo barreessuun yadaloo hojjechuunii fi weellisuun na gammachiisa kan jedhu Zeenuun walaloo fi yadaloo ofii isaatiif hojjechuun alattis weellistoota biroofis ni kenna. Mudannoon isaa waltajjii irratti isa mudatee hin daganne immoo osoo inni sirbaa jiru uummanni ni kolfa. Sababni kolfa uummataa kan hin galiniif inni calliseetuma weellisuu itti fufe. Kolfuu dhiisuu didan maal akka uumame galuuf hin dandeenye Zeenuun yoo of ilaalu marxoon irraa bu'ee arge. Ergasii sirba addaan kutee waltajjii duubatti deemuusaa kolfaan yaadata. Imalli muuziqaa tokko jedhee mana barumsaa kamiseerraa jalqabe Bahar Daaritti turtii waggoota 13 oliif dagaagee ammas Adaamaatti itti fufaa jiraachuu hojiiwwan isaa haaraa YouTube chaanaalii isaa kan ta'e Zeenuu Mahabuub ofishaal irratti dhiheenya kana gadhiifaman kan akka dhugaadhaa akkamii jedhan ragaadha. Waltajjii bara haaraa hojjechuuf Bahar Daar irraa gara Oromiyaa kan dhufe Zeenuun haala nageenyaa fi dhukkubsatee waan tureef yeroo kennameef keessatti garas deebi'uu hin dandeenye. Baandii waggoota dheeraaf keessatti hojjetaa turerraa sababuma kanaaf ari'amuus danda'eera. Yeroo ammaa kana magaalaa Adaamaa keessa jiraachaa akka jirus dubbata.
qaamaan naannoo biroo jiraachaa yeroo ture sanittis yaadaaf qalbiin isaa Oromiyaa irraa kan hin fagaatin Zeenuun amma immoo Oromiyaa keessa jiraachaa hojiiwwan ajaa'ibaa hedduu akka nuuf hojjetu abdii guddaa qabna. Zeenuu Mahabub Abduu hojiiwwan nu gumaachiteef carraaqqii aadaa uummata Oromoo Walloo guddisuuf gochaa turtee fi gara fuulduraattis gootuuf ulfaadhu galatoomii siin jenna. Rabbiin fayyaa guutuu umrii dheeraa waliin siif haa kennuun immoo hawwii keenya. hojiiwwan muraasa Zeenuu Mahabub daawwattaniirtu jedheen yaada. hojiiwwan Zeenuu Mahabub kanneen qofaa miti hedduutu jira. Garuu immoo sa'a qabnu keessatti hojii hojjeteef galateeffachuudhaaf kanneen isin daawwachiisne torbee dhufumoo qophii biraatiin ana waliin kan walitti deebinu ta'a. Hammasittuu torbee gaarii kan waan nagaa itti dhageenyu waan gaarii itti arginu nuuf haa ta'u nagaatti.